قروا أنا مبيكو تعال أما يرو تقرأ الدفاتر منيرافا أما كنو منيرافا توفر الحمد لله هيدا ربي يقول ثم فيسبوك رتين بيخلال كنو تذكر قريبا رقات إذا أيوة أغنى تيسو مانجستي أما ربو ديما والله جايبة جايبة يلا والله إما وهي تقول تاسو جرا kembali sakit itu kuasit timannya jalagu bate dulu aja salah pakai Allah kawan kabolin jalagu bate dah ima saati ya hati mana ti ini lu bumbahani kan nagar gara aja dah kayak jolle umur tahu tertulah tuh me gargar safar sanali gargar ujar lausan rakosan irai akam guna muncah hanawan jorra Arab tinin len jo mana khijalle nantul cinani ni tajo juga orakan ini kabufuan undi ati santim ni takachire samba ni fata gono ni kabundi sanifi wae mucha khanaga malaga sponsora mitadaje bajaji unda gurgure malje pakata katti jala dambe enyu makanisa ni be mucha awadai makasa mbe ko sai basatin be ka jibril awada amma kasa mbe ko mucha garu isa bajajo funin be ka makasa mbe ko jolle ni be me mucha man ragu bata san jara kan yazira baresa amma oh ya mambil beli makaga pada apa mambil beli makaga pada saya besar oh Jibril tidak mambil beli رصيدك الحالي أقل من ورجلك أنا جرتن بدأ ورعوا داي مودامي بكم ما فدي واتو غرغارا مكبا tapi kayaknya sono tigiru bela fi mali rakodan yani tawonkom halo assalamualaikum awri bain sakase okay mucha makane nyuso mucha makan jalago mani jalago batofan nama tu najala barresa turun tajire jannam ni tokko kabeko adda baba chufin sirra bilbil tajire bagari okay awadaisa sagale undara ge fadde wante undara ge fadde wan sinra isinin james arke sanifu adero mujanni gargarama tijadina dirkama gargarama kuba hawa wanni igarte video le wan mana sankesa kububatte hunda taapte hunda na erga tasimbre jirtu aduran jirtu malelle anta video le nundina bre jirti samboda accounti da tayne tir gargaramu accounti tir gargaramu namni onnne fadu accounti isa kallatin mallenni na bre gawun kabu namana wajji gargaru bre gawun kabu kallatin accounti sa kay wan sene ko tabe gargar ko accounti sa ko paisa abi account kita parcelani la mambe khotti tisim internet tergatani asrat singal garu khotti gargara aga dandenyu guya sini ketikam na robi je sadam zafi kuno munira ji uji daud dirra bay uji dole injira erga amma isani rattis dabarse tinjira refuna bil biltani ti akai sinjala namu dubaccu di de natib stani turtani mi ولا مبارك الله بالبياس كي قال أكجي نفسه فني جرات بيجون في أكتر جرات كتير كمان نوع بدر من من ديكوا aye mami sar wanu ko tan accounti biya ko pesa mujab laki an accounti ko bana ratti nargina male fi accounti nigdig banki makaba sadi wajin accounti isa sun namni ratti gargaru fede biya sagantan kabame indu badamale ani an wan brati du bacci tinjur bakka fede tiote gargarsi nama khamurat irmanan tiddu bis arras irmacha turres garu mana isan hawasni godate mana tehef babba fede hoyo taate uti mana sale dayne gargarsi tur khabeenus kambeyne arramo yaro jollen tur kontu askesar geise dakani hula mana asliti sulat tumani rabanu didan mubarak raw bane dubbise bilbilanu dake dubbise sagale warabe an garu gargarsa khaysa bayatin jira gargarsa sundan daw garu erga sini finka hawasni na hordo fukar
maxxanse anuu viidiyoo san diitu godheetiin jira. Gargaarsi hogguu rakkoon akkasii dhufte emerjensi dafaniiti ballama qabaniif ture. Guyyaa takka jidduu tanaan hawaasaaf haa taatu. Hin dubbatan waan kanaa nuti harka keessaa fudhatanii kun maal jechuu? Asli no maal jee asli Khabiraa yoo kana duubaan dhufe ni gargaara. Naamana khabiraa yoo kana duubaan dhufe amata lamaan keessa jiraniin beeka. Khabiraa yoo kana duubaan dhufe mucaa kana duubaan dhufe ni gargaaran. As keessa mucaa kaleen lameen bira taatee jira la wayni sinima baleeyyan kiyya. Kaleen lameen. ma dubbachaa oolta sa. Okay maal jedhe? Asli no maal jee Mubaarak keessaa ba'ee jira gargaarsa. Asli no maal jee. Ulaamaa urraa banuu didan gargaarsi parsonaaliin nu laallatu. Kana madulfaa hawlii galaa malee. Hawlii galaa malee. Maal jechuudha hawlii galaa eenyu barbaadeeti. Hawlii galaa wayii amma annaaf hin galu waan kana waliin dubbanneet isaan sanillee walumaan itti yoo dubbanne egaa waan kana bara bakka gargaarsaa atis ni hirmaata anis ni hirmaata walumaan hirmaachaa turre bara. Rakkoon dhufte walumaan dhaabbannaa waan dandeenyu. Saniifuu rakkoon xiqqaattus guddattus abbaa sanitti rakko abbaan balaan irra geesse abbaa sanin rakko gargaarsi jeneraalii fi parsanaalii hogguu jaan gargaarsa nama dhuunfaa jechuu amma ka jeneraaliin akkama uummata buqqa'ee akka maalii ka beela buutee ka gartee ammas nama gartee lolaan qe'eerraa buqqa'ee waan akkasiisan malee gargaarsa parsanaalii ittiin hirmaannu. Kunis ammaan kana barlaanna dhuge Ibiroo Shataa kunis amma barbeelee na gargaaraan jenne musiibaa itti bu'e mokkam. Manni gubachuun namni gubachuun musiibaa wanni qabduun disiraa daaraa ta'u musiibaa. Saniifuu musiibaa tuni balaa rabbumaan nama fidaa. Saniifuu kanarra Yes. Yeah. Galteema nama tokko kataa'ee sadaqaa kadhatu nama hundaa kanaaf namni ammoo dhabaa ta'ee miskiina ta'ee kan nama sadaqaa kadhachuu sodaatu kan namni kun dhabatti hin beeknetti sadaqaan irra geessi akkasii ni beektaa duraati sanitti sadaqaan irra geessi fakkeenyaaf namni tokko nama dhuunfaadhaaf hogguu rakkate takka yoo biran dhaabbanne saba guddaa saba bal'aa qabu ka cinqiin isaa mul'attu kana bira dhaabbachuunis hin danda'amu. Irraa dhaabbachuu qaban dura nama dhuunfaadhaa miskiina kana kan yeroo rifame kana bira dhaabbachuudha malee hin ta'u kun gargaarsummaan Oromoo kun haa dhaabbatu aslan haa dhaabbatu waliin gargaarinni eega kana taate. Maaliif waliin gargaarre walirra gargaarsi namaa kan nu nama keenya ka gargaaru nama keenya gabbahaa sagalee taa'aa dubbadhaa jechuun kun rakkoon qabu. Okay akkaatu jedhu. Nama sadii illee laatu namni na beekaatis ni gargaarsi hanga dandeenya hanga nu dhaga'u ni gargaarsisnaa mucaanuu fidii si galtee bakkattoon fooloo miti bara bakkattoon Fooloo miti. Wanni barbaachisu. Namicha gargaaramu sana. Rakkoo isarra geesse fiddee hawaasa kisee garsiifte namni hawaasa an mana kiyya kanatti namaan xiqqaatus guddatus gargaarsisee irraa galchee hin beeku manuma xiqqaa kanatti ammaa jechuu amata tokko dura siigalee garuu gaafa gargaarsa biraan parsana gartee qophatti namoota dhuunfaa sanii waan ni godhe riippoortiin irra godhuu jiran maaliif nu cinatti asin maleen taatuun sun gaafa sanuu ni jirti jechuu garuu ammoo nuti hin dubbanne. Mucaan yoo beekellee mucaan fakkeenyaaf amma Aslii fi Mubaarak maayikiin warra feematu dura biqiltaa kanarra jiru jennee akka isaanii eegu jirra malee eenyuu bakka kana fooloo miti namni abshaalummaa fi afaan gartee sabni keessaa namuu akkaawuntii jammatti qabu muriiraan Ibiroo Shataa akkaawuntii isaa maxxanfatu akkaawuntii nama sanii maxxansilee nama kana gargaaraa jennaan koo irra gargaarte sabni Oromoodhaan nuti maxxansuuf hin qabu keenya keessaa baasnee kan hin maaltu walirraa booda walitti herregachuu fi gandummaa maaltu barbaachise nama tokko rakkate gargaaruuf bira dhaabbachuu qofa harkannaan saba isaatirraa argate saba isaatirraa dhabe si galtee laal waa tokkoon si hima mallee laal guyyaa ijoolleen manni gubatee rakkoo sana irra geesse gastii irra ture Mubaarakii fi Aslii mana Aslii fi gastii Aslii irra
dhaqaniiti ulaatti daddahanii daddabanii ijoolleen dachaate asliin achumarra taa'ee maal jaa ani gargaarsa barsaalaalitti hin hirmaadu ulaa nama meeqaan dhufanii nattumaniitiin jalaa banuu didee dacha'anii je mubaarakee fi isaa taa'ee hojii haasa'u jira gassirra jalaan ta'a dhaga'uu jira ijoolleenis akkasuma dhageesse hawaasni nama 900 mumaatuu gaaltu jala jira sunis numa dhagaa kun jechuudha namni sun manni irraa gubatee rakkoodhaaf waan akkana na jira aramni na hidhuu deema uffataan qaamatti ifkaahuu hin qabu rakkoo kanaan na jira obboleeyyan kiyya maalleen dooraa lakkum 6,300 irraa gubate kanis wasaraan itti bitadda jabi jabaa kana taa'ee waliin naadir maddaa jechuudhaaf hawaasa manaan tolchu malee wanni isaa kajalaa gubate dooraa lakkuma 6,300 maalleen jiran uffataa fi waan biraa bira dhiisi maalleen jiran dooraa lakkuma 6,300 jala gubate manni ammoo guutuu gubatee abbaan mana naa tolchisiisi mana na tolchitu malee abada yookiin hidhaa deemtaa jeen inni uffata fidda kaa'uun qabu mucaan ilmoo isaa waan itti kaa'uun qabu ilmoo xiqqoo haati mana akkas kun naman gaddisiisu wanni kun musiibaatti buute dheengadda mucaan kun nagaan dalagachuu jira nama mon sila agarte account isa kuba qabatte wallahi osoo naman gaafanne gargaarti mucaa kana naamana lakin duna marraabu maaltu fide nama kana rakkoon ni arkani rakkoon tun tiyya jabbu namni nama fide rakkoon nama irraa fudhatte ta'u dhaggeeffadhu ibro warra social media kana ta'u fooloo gurguddoo qabanii ammas ummata kanaan nu dura wal beekanii jennee dhiisne malee nuti isaan irraas gargaarsa godhuus beeyna qiisha keenya keessaas baasnee godhuu beeyna afaan isaanirra qabna abshaalummaas isaanirra abshaala eenyu gadi miti namu sigalteemma nuti ammoo dhiisnee cinaana horiinu enneeti malee fooloo kuma kudhanta qabnu saba keenya bira dhaabbachuu dandeenya nuti waannaan jabaattee hojii rakkoon qabu nama komachaan waliin atis fooloo qabda anis fooloon qaba fidii nama keenya tokkotti eegee isaan akka ummatatti gurguddatanii akka gandummaa fi arsii fi kana kutatti eegee isaan gargaarsa godhan haa galatoomanii ta'anii haa eeggatanii gaafa roobni caame isaan gaafa sanitti inshallah nuti immoo xixiqqaa agartee miskiina ganda keessaa karakkatee qabeelee kan dhukkubsata kan nuti gargaara laala ijoollee biyya keessa jirtu hordoftoonni kiyya akkaawunti mucaan nu gaafadhu naan jallaa duru si galee akkaawunti maxxansee akkaawunti viidiyoo dalagi duraan waa'ee rakkoo jirtu san hunda waraabii duru akkamiin godha rammee kiyya galatoome deengaddallee mucaan kun gargaarsa uummata keenyaatiif biyya keessa taa'ee maqaa kiyyaa qarshii 50 kan dhala biyya keessa taa'ee mucaa sanii mucaa kana kama maqaa kiyyaan qarshii 50 kan saniitu amma akkaawuntii naa maxxansinaan jaa maashaallah rabbitti yaa ida'u mucaa shababa xiqqaa bara rabbitti yaa ida'u thank you marsi maxxansi kaniifuu laal mucaas isiniif hin dhiyeessa yoo barbaade mana kiyyatti isinii dhiyeessa akkaawuntiin tasaa fidatee asirra kaata yoon barbaanne mana kiyyarra wayyaa yoo kajaan taate mana ustaazamsaatti dirqama kana funyaan qabnee Israel duit goda gargaarsa guyyaa ta'e wajjin duit goona guyyaa kana gargaarsa qabnenne mana ustaad Hamza taatuus mana keeti taatuus rakkoon qofa irratti hirmaanna kumatte dubbiin hangasuma aji biroo kan fiisi nama kadhachuu akkas bakka akkas godha nama rakkoon gaarii dhugaa keeti maarsimoo thank you dhugaa keeti maaliif ani waa duufin caljee Mujis nama gargaarsisu nama beeku garuu nama cinaa fiiguun takka inaaffaas ni fakkaatti. Kanaaf waa hedduu if qabnee mataas qaqqabannee harma isaan nu oofan jala deemna malee rakkataa meeqa ka dhufee gara kiyyaannan dhufee amma as keessatti haleen lameen feel taatee mucaa baqataa ilmaan 3 xixiqqaa qabu. Soomana dura viidiyoon aframmee markaatii fi Fahmi Abdallaatiif Saajoon fa'aa waliin maxxansin arguu dandeessa. Qaleen lameen feel taateeti ijoollee shamarranii xixiqqishoo tana qabu. Qalee dhiqachaa asii guruppii hiinee waan qabnu gartee walirra gugguuree qalee isaa dhiqaa fi ture. Maallaqa ittiin qalee dhiqatu akkuma namni kaan qaleen bu'aan ni taate miidiyaarra baasanii nama parsanaalii miliyoona 4 guuraniif san barbaachisa mucaan sana. Haadha abbaan as hin jiran biyya baqaa tana keessa jiru. Nuutu walirra deddeemee baqataan kun wanni walirra murree jechuun gargaaru jira. Waan kana nu dubbadhaa jenneeti kunilleen
ila amma gargaarsa samboota sadii afurii guura namni waa'ee isaa kaasu namni sagalee hin qabne jidduu tana du'aa jechuudha kutaa biraa silaa ta'e dhugaa walitti himna kutaa biraa silaa ta'e qaatee iyyanii iyyisiisanii ol baasan naamana bikkitu akkaataan isaan amma itti deemu jiran kuni gandatti addanuu baaseeti gartee namuu gantee fi gargaaruu ta'a muniiraa sareenaan ja'a akkaataan isaan itti deemu jiran kun dhugaa rabbitiin isinii hima gargaarsa harargeedhaa kadeengadda guyyaa meeqa kan isaa ta'e kanarratti mushaakilli nurratti uumame nuti katakkaa mushaakila namarra dhaabnee hin beekne ni beektan quba qabdan kokkuu teenyaa yeroo hunda mushaakilaan nurra ka'a mushaakilaan nurra ka'a. Mata kiyya koppilinkii godha warri jala kana jirtan hundi keessanuu koppilinkii godha. Kuni akka bakka biraan asuma Wayyee Rahman. Ingisti wallahi. Nuti raayi bar nuti waliif hin tumsine bar muniira ummanni maal balleesse nuti raayi rakkoo nuti qabu. Nuti warri rakkoodhaan deemu. Yoo ati gaafa dubbatte si qaqqaba rakkoon jirtu sanii akka ati hin dubbanne afaan Gaafa ati dubbatte laanna dhagee ibro gaafa dhagee ibro gaafa